Seni baay'ee galateeffadha. Kan muraasni waan gabaabaa dubbachuu Many other times in the verses that is the ropes that the gates. Rana Magesa Yadavai Tigra. Rana Magesa Yadavai Tigra. Karau so Ijole what a chula dan Gamacho kami kasmacho dan jole kami kasan siyo kafetan untuk disi jangan ko jadi hawin di gator itu atau tidak kau justru sangat kenal nama kami fantasi karya dan tuh garu macam pada kuah ada nisa saat itu sejeru maka alam tafariya untuk kunci akisan tuh di sana tuh aku akan improve prime minister isa kumagi sa turte gara daw jalagi si turte natukisu goza adam dolo jirana adam dolo tira alam tafariya usap garanzi ufo tutula mereka ya aku tito kumaneri aku tito kukumate utena tupistiti gafu masana alkan rakon tokko magala sanatti uumame rakkootu uumame maal akka ta'e hin beeknu baasii guddaan ka'ee hidhamtoota na bira jiran hunduma isaanii mana hidhaa sana keessaa dura baasan guyyaa baasan gaafa sana hidhamtoota na wajjiniin dura baasanii ana duwwaa sochi keessa turan isa yommuu alkan sana dhukaasni guddaan tokko ka'e waraana birgeedii tokko oltu ture magaalaa sana keessa namni qawwee baatu hundumtuu dhukaasa bane gaafa sana waan biyyi lafaa dhumuu dhabdeesse fakkaata ture jechuudha. So troomaan mucaa kanaa dhukkubii mucaa kanaa gaafa sana jalqabe rakkoon kun gaafa sana jalqabe jechuudha. Kanumaan baatee eegaa dhalatee booda immoo mucaan kun sosoodha. Wabani Yesus saudara yo berbeda semati ani manawe bakal toko yo lele ore yo udah saudara wani itu umur 2011 ani dia August kesa dia macam ko September kesa University Awasan Ramadan University deh juga ani beranjuru utun berani jiratin dewi universiti amma gaafa deemutti pulpitii irra dhaabatee faarfata ture magaalaan maal akka taate addunyaan kun maal akka taate mana keenyaa fi waldaa mana barumsaa kanaan ala waa tokko beekumu jira akka kanaan Adama Universiti Hawaasaatti ramadamee acho gato ko tum fikirni atau orang ko kote agagi ati modera zawai tina na erganiru zawai tina da bisu itu anju to ko narge wayan jaboti to malta mal arkiteknya punyo to ada wadaro baate to garful durat isi garful itu utara yete gara bonde ti utara yente mucaan ko produk gawo fikira be ko wani dai malta te jadi ubunga ka bo chosa ke sawa to ko na te ko bade ani abang
Amma boda bangkun jurungan dia. Mari dia bangkit dia. Asli bergerak dulu maka depan sudah gerak. Itu. Ordinary misteri tidak enak kalau dia mencapai itu jangan saja begitu. Aku bisa sih kalau itu. Ini yang tidak boleh tidak arkitek itu rapor datang seperti itu. So kalau kasan aku makan itu murah, wakala mama maka berarti ada mata kan dijiran mufkadan. Kedua aku mesti ada pelajaran kakak di majalah grade university kabu abahidi gara mesti ada mati nak dijiran aja. Anakku makan aku dari dulu aku grade sabu dan ini ya ada mati transfer ikut dan ini wagah orang cibarat itu. Saya barat itu jangkau ni wagah orang cibarat itu wagah tu cibarat itu aku ada mata barat itu. Waka barate LLP ane kamera juga serani itu. Itu jene tindi mabne maling gole rakko jual kaba. Ya Roma ni dah saya mahu buat hukum satero. Gafam bau mon negara itu. Soldados manusia hendak kubus solis macam tuan pemah perlu tersenang. Anjing jangan baru tersenang uji yang itu buat tu tersebut. Apa pun juru dua terdalam. Marsa sediro di dalam marsa sedang mengukup satu macam. Isa umat tiro di dua kan amaga isa umat tiamat itu. Akan dia inggalle kan dia biatin dia ni eroga bu itu mayu itu mati cuci saja nanti berkat so waga darbe kana manu mayala titi cuci dia mana yala timba indebia ya tu kubudi dia bisu imba indebia jatuh kau himba dia kan begitu. Isa makan mo, mana yang ada lega utun benda transport ini biasa kisah hijau, kumkulatan hijau. Dua kami hijau tu, dua kami kani, benda lega utun benda ini pun sadar begitu. Hati saya kasih itu bicara butifte, aku nama sedikit ni, atamiti, nama kami akan sedikit berubah, nama kami akan sedikit berubah. Bahagia kisah tidak berdiri, tidak ada, dan dulu tidak ada, ada mati budate, ada mati barate, more or less, manmui, sakit seti manmu kawa kamu kisah itu budate, hati saya. Nanda saya roda tulen kamu untuk main tuji menjago korang kita malu itu. Waktu aku kerja tu berbat kan di barang cerita tu berbat itu. Ya nanda saya roda pula ak ini dia malu dia nama kalian itu kasih berbat tu betul. Itu sih ini nanti. Hamba umat tidak ada. Hamba umat tidak ada. Anak asal sahaja ke oleh rakyat kartu kaki kami jadi tu. Waktu dia kerja, waktu dia sendiri di sini duduk. Waktu dia sendiri. Betul kegari itu dibaca tu. Betul agak seperti orang semua tidak tahu dia betul tak. Ucap orang muda tak indendam karena itu karena bagi sampai itu kira wahai itu kira kan tahu baru sebab jadi dua belah karena ada muda aku biasa bisa buat jadi dua itu tak ada sah warung rumah tidak terdet warung rumah tidak terdet Mandi yang terdekat berhutang naik terdekat ini video ufat. Karena aku menjadi
warri gaarii qabdan atu guddisee na takkas godhee akka godhee na waaqayyooti isin gargaare. Waaqayyotu isin gargaare. Warri immoo akkas yaadanitti ijoolleen keessanii guddate sababii dadhabbiin keessatti qotateetii miti. Kanaaf isa of hin jilbayna. Warri ijoollee qabdu waan ijoollee qabne hin jirna. Kan waaqayyo jedhu duwwaatu ta'a. Kanaaf ani yeroon akka kanatti guyyaa har'aa kana ijoollee koo akka kanatti hin geggeessa yaada beekuu jiru dhumaa gootti akkamittiin guddatanii akkamittiin mana qabatanii ijoollee argee ijoollee isaanii argee akkamittiin mana ho'ifannee akkamittiin akka wajjin jiraannu ture kana yaadu. Karoorri namoonni garaa namaa keessa jiru wajjin qabu. Isa waaqayyo jedhe duwwaatu ta'a. Isa waaqayyo jedhe ture. Mucaan koo warra karaarra jirti deemaa jirti. Isheen iddoo biraa jirti. Ijoolleen koo warra kan iddoo biraa jiru. Haati isaanii iddoo biraa jirti. Abbaan isaanii iddoo biraa jira. Karoora waaqayyooti. Waaqayyooti qabsoo qabuun hin danda'amu. Mootummoota jal'oo meeqaa wajjin qabsoo qabaan ture garuu waaqayyo wajjin qabsoo qabuu hin danda'u. Kan waaqayyo jedhe duwwaatu ta'a. Kanaaf waan ta'e hundumaatiif waaqayyo na galateeffannu. Waan qabnu dhaadachuunis gatii hin qabu. Eegumsis gatii hin qabu. Waan hundumtuu gatii hin qabu. Isa waaqayyo jedhe duwwaatu ta'a. Namoonni asitti argamtan kaleessas yeroo keessan gudanii as turtanii har'as dhuftanii as jirtu. Mucaa koo bifa kanaatiin keessaa ta'an irratti argamu keessatti waaqayyo isin eebbisu. Warri jalqabee garuu warri har'a dhuftan bor dhufuun isin barbaachisu. Warri carraa kanan argatin sababii adda addaatiin warri hojii irra jiran yoo dhufanii isaaniif carraa kennuudhaaf manni koo mana kennuudhaa mana qofaatii qofaa koo keessa jiraadhaa. Kanaaf achitti lafa keessa jiraadhus balballi isaas akka argaan bananii lafa keessaa ba'an miti. Kana isaan rakkisuurraa anis ofii kootii rakkachuurraa asumaatti waan bortu burree isaan hojiitti deebiruudhaaf akka ta'utti warri har'a carraa isaa hin argatin haa dhufanii warri har'a carraa isaa argattan immoo kun jedhee waaqayyo isin haa eebbisu. Wanta akkasii isin irraa hin ga'e. Mucaa koo jedhee waan isin boosisin. Abbaa koo haadha koo akaakayyuu koo jedhanii boo'uun waan guddaa. Mucaa koo jechuun garuu ulfaataadha. Waaqayyo kana isin irraa hin ga'ini. Warri dhuftan waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Jaalatamuu qabdan maatii keenyaa qabdan agarsiisuudhaaf asitti argamu keessan baay'een gammadaa. Baay'een itti jajjabaadhee sagalee waaqayyooti sun isatti jedhettaa isatti jedhetu ta'e anaaf naa ta'eera. Waaqayyotu naa kenne isatu immoo fudhate. Gara isaa abbaa isaatii deeme mucaan kun utuu amanuu deeme utuu waaqayyoon waaqeffatu deeme abbaa isaa bira deemeera. Dadhabbii biyya lafaa kana hundumaatu muratee deemeera. Nus amma gara sana deemnutti nagaadhaan qulqullummaan jaalalaan akka kanatti akka dabarsinu waaqayyoon waa gargaaru fayyaa ta'a nagaatti na oolaa.